lammilee keenya biyya Saud mana hidhaatiif akkasumas bakkeewwan garagaraatti gaagama dhala namaarra hin geenye isaanirra gahaa jiru rakkoowwan gurguddaa mudataa jiran ilaalchisee qaamolee mootummaatiif gaaffiiwwan gurguddoo gaaffiiwwan mirga dhala namaa kan kabajaaf kan jaalalaan isinii dhiyeessuu barbaada. Namoonni viidiyoo kana dhageessanii dhimmi kun na laallata lubbuun kiyya lubbuu kanamaati yookaan firootaan namoota na laallatan achi keessaa qaba namoonni jettan waan kana irra dhaabattanii waan kana milkeessuuf akkana faana hojjettan haga bakka qaama dhimmi laallatuun geessanii furmaatanaa wajjin barbaadan kabajaan isin gaafadha. Gaaffiin koo gaaffiiwwan gurguddoo sadi isaanis tokkoffaa rakkoo dinagdeetimoo rakkoo adabbiitimoo rakkoo hubannoo dhabuuti kan akkasiin lammiileen kun iyyisaa iyya nama firan qabnee ta'e erga yoomii isinitti iyyina furmaanni waaraan kan mul'achuu dadhabe maal isa jedhudha. Tokkoffaa rakkoo dinagdee yeroo jennu kan lammiilee rakkoon yeroo isinitti himamu galchaa dhaqxanii ija keessaniin argitanii waan namni ta'e galee akka namni ta'e yeroo sanaaf argitanii karaatti kuttanii dinagdee humna keessantu dadhabe moo yoo humni keessan dadhabe lammiin keenya lammii waraana irrattu isin faana dhaabataa jiru jechuudha. Lammii waan danda'u wal bira dhaabbachuu wal gargaaruu danda'udha. Dhala isaa dhiiga isaa ilmoo isaa biyya kana keessa jira jechuudha. Hin dadhabnee rakkina jiraa wallaalleetii miti humna keenya dinagdee keenya galchuu dadhabe jedha. Tumsa bakka humni danda'u barbaanne walirraa barbaanne wal bira dhaabbanne hawaasa keenyatti mannee dheedhiif bilchaataa keenya walitti gurguranne lubbuu wal baraarra dinagdeedha malee nuti hubannoo dhabneetii miti jedhaa nutti hima. Dinagdee yoo ta'e xiyyaara daldalaa nuu ramadaa haga lammii keenya guutuun as keessaa galee dhumutti waan dandeenyu wal bira dhaabbanne lubbuu lammiilee keenyaa haa baraarruun isiniin jedha. Kun gaaffii tokkoffaa. Adabbii yookaan namoonni akka godaansa seeraan alaatti lama hin deebine akka lamuu deebi'ee namni hin dhumneef adabna yoo jettan kun nurra darbee namoota viidiyoo keenya ilaalan namoota lammii biraa ta'aniif adabbiidha. Namni kanaan hin adabamne umurii isaa hin adabamu jechuudha. Ga'eedha bakka. Dhala dhufuutiif warra irra jiru dhiisiti. Dhala dhufuutu viidiyoo kana laalee seenaan kun itti himamnaan ittiin barata. Inumaayyuu silma namni kanarraan baranne rabbitu hiree minaanii bishaanii isaa achitti duuta jennaan deemee dhufa malee harka dhibba keessaa harki 80-90 warra barateedha. Kun immoo isinii milkaa'eera. Kaayyoon tokko harka dhibba keessaa harki 50 iyyuu milkaa'uu waan guddaadha. Kun immoo harki 80-90 milkaa'eera. Harki 18 isuma sila rabbi godaansa irratti duuta jennaan du'a barbaacha dhufaa jirudha malee namni kana booda godaansa dhufa jettanii sodaattanii kanaaf lubbuu ilmaan keenyaa hin fixinaati. Hamma irraa qabaa beellamatti kennina lubbuu ijoollee afteenuu galchaa isiniin jechuun barbaada. Sadaffaa rakkoo hubannooti jechuudha. Ammas kan isin gaafadhu quban qabdanuuyi rakkoo asitti nu mudataa jiru quban qabdanuuyi du'a ijoollee keenya mudataa jiru quban qabdanuuyi gidiraa dhukkubata akka addunyaarran jedhe kan fuula kukkutee qaama kukkutee dhiigni fuularraa roobu quban qabdanuu yoo jechuu ta'e kaleessa imbaasii keessaniin kaleessa malee dheengadda reeffi meeqatu tarreetti du'ee eenyummaan isaa wallaalame maatiin itti wallaalame sallaajjaatti hafe yookaan bakka qubsiisa reenfaatti hafe owwaalallee hin arganne namni xumurri isaa bar du'aam duniyaa kanarratti xumurri jireenya isaa du'aam du'ee kana booda maali hubannoon biraa kan sin barbaadan adabbiin biraa kan sin eegdan maali lafa jireenyaan taane keessatti du'ee bar maal ta'e ituu dheebotuu du'e moo ituu beela'uu du'e moo utuu qilleensa barbaaduu du'e moo wamti inni ittiin du'e hin qoratamne jechuudha. Maal eegdu yaa jamaa duniyaa keessaa maa nu fokkisiif maa nama addunyaarraa nama namummaa gadii nu taasiftu maalis ta'u dhala namaati nuti garuu moo dhala namummaadhaa gadi hanqanne jechuudha. Yerootti nuun kennina nuti sin rakkisuun barbaadu. Rakkoon kun itti fufee nu miidha yoo waan jettan ta'e nu warra bakkee jiru karaa nuu kaa'aa of galchina nu heeraaf seeretu nutti hin dabalin tu qaraxa nutti hin dabalin waan silaa xiyyaaraa galamuu of galchina seera amma inni hin qabne dalagatee inni dheedhiin bilcheeffatee ammatti qophaa'utti seera rakkoo keenyaan wal madaalu nuu kaa'aati birraatuuf rakkoon nuun fixinaa ituu tokko iyyuu dhannee nuyis nama iyyamuuf nuun godhinaa. Ijoolleen irratti achitti dhumaa jirtu bar warra raayyaa ittisaa biyya dhaabatte lubbuu sin baraarte bar warra sinii wajji dhaabatte biyya rakkoo keessaa baaftee kaatee ofii rakkoo keessatti galtee nama siidaayyuu dhabde nama qaanessa baay'ee nama qaanessa dhugaan isinii himaan. Kanaaf ijoollee kana baraara nuu birmadhaa rakkoo qabdan nutti himaa waan dandeenyuun isin bira dhaabannee waan hin dandeenyu immoo hubannoo kanaaf jennee namuma nu gaafatuttuu wama himnu dhabne. Kanan isiniin jedha namoonni qaamni ilaalatu guutuu keessa darmaadhaa waa kana lubbuu wal baraaraa isiniin jedha. Yoon dogongore yoon balleesse jechaaf gocha keessatti na uf kolchaa hundi keessanuu nagaa rabbi keessa oola.